Mulai maskin narra kedde jatti maaltu mala? Summinan tuta qarshishan ta'uusaan dagatiin jedheen. Dilanu mana jaalattee moo? Sila jaalalli baranaa meeshaa chaayinaa ta'e. Yaa bintal sharmuqiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya menegat ceritanya Pak Yafes. Nageetti jirra giiftii koo. Anka jedhu isin shamarran kun maaf nutti kijibdansa? Qabeenya keessan kamis isin irraa nyaatuuf isin kijibna? Duuba eega qabeenyaan feene maal barbaadaaf kijibdarree? Isin wajjin buluuf isin kijibna. Alhamdulillah alaikum. Abaarti rabbii isinirratti habuu. Ayyee ammaasoo itti fufme. Bultii keessan keessa seennee isinitti heerumnee. Dhalaan hundi dhiirarraa maallaqa naannoo jaan dubbiin tuna dhugaadha. Kijiba dhalaan biyya jirtu kan Itoophiyaa jirtu. Dhiira kinoo biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa jirtu dulloota taniin irraa maallaqa nyaatti. Ati amma ta'e isaanii nurraatti dhiisiiti. Ati naaf Ani siif nama amanamaa nama gaarii siif ta'uu yaala. akka ati nama amanamaa naaf taatu maaliin si beekame? Addunyaa tanarra akkati gammaddee kolfitee taphatteetiin hin jiraattuuf ani lubbuuti yaada dabarsee ni kenna. Oo ati naaf jettee lubbuu ta'e baasta. Dilanu mana jaalattee moo? Sila jaalalli baranaa meeshaa chaayinaa ta'e. Yaa bintal sharmuqiin. Akkam jirtan? Nageetti jira maskii maaltu akkatti si uqqisee? Aduuf zibbeen rakkadhee maalan godha malli maali. Maaltu mala dhiiroo meeqoo muleen gaafadha. Mulee maskiin narra kedde jetti maaltu mala? Summinan tuta qarshishan ta'uusaan dagatiin jedheen. Maskii intaloon tun muleen heerumaa jetti maal jettaan? Hayyee dhumarratti mulariif dhaamsa maal qabda?